shantama ka Amina didama ka abdataa goone walirra dabala 70 ta'a ka ilmoo isaanii 30 irra nu dabala dhibba nu ta'a maqaan isaa hin boda astari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota kan dachaanee dhufnee jirra viidiyoo duraati irratti akka isii surprise goonaniin viidiyoo nu harka dhiyaatee dhaabnee jirra kan itti aanu hoo akkuma duratti dubbanne kabajamtootaaf jaalatamtoota warroota Amina subscribe gootanii subscribe kuma 50 geettan akka Yemanitti youtuberoota Oromoo keessaa sadarkaa tokkoffarra jirti akka youtuberootaatti Sumayyatti aantee sadarkaa lammaffarra jirti youtuberoota akka dubartiitti jechuudha mush akka dhiiraa osoo hin ta'in akka dubartii kanaafu waan as geetteef Amina subscribe kuma 50 arraba meeqa fi kaalchoo fi boksii meeqa dandeetti akka viidiyoo duraatti irra dubbannetti as ga'u isiitiin keekaa fi wanti kunniin hunduu qopheesseef kabajamaaf jaalatamaa Habiibii yookaan immoo jaalallee yookaan immoo jaarsa Amina kan ta'e surprise godhee jira haala kanaan viidiyoo arginu duuba dachaa ati ilaala warri kan duraan laalii yoo jiraatan abdataan agalatomu achumaan Amina waan isin jettu wajjin kan laallu ta'a nullee baggamannee jira isinlee immoo jalatti barreessaa fi congratulation jechuun like godhaatiniin eegas isin immoo waan isin jettullee isirraa dhageeffannee jechuudha koomillee qabatte gammachuullee qabatte waan nuu ibsitu Komin Frankie wale manjirani gammachuudha. Komin ta Frankie timiti duraan dursee abdataa galatoomi. Maaliif jennaan silaa galatoomi jedheetiin sitti jiguu qaba ture garuu surprise kana fakkaatu naa gootu. Garuu waan sitti hin jigini batun beektaa gaafa gara fuula dura ammoo tun ta gaafa tanaatti kan takka takka sitti jigu hunda isiitu. Ta gaafa har'aati illee maaliif jennaani waan kendi sin godhaminiif waan halaal hin ta'iniif yaani useetuma sitti jiguu silaa sitti jigeenii fedha garuu يعني ست جيجون هنتاو ماتي ما المنتين مسلمة ما تعرف يعني أمانتين كانت يا ماما أمانتي اللي هو نبني كباجة أمانتي وفيتي فين كابل وفي فيلة كباجة نكبو ما له أي شو ده ولا ده بيرجع وانجا شو ده ونجلا بالليست أما ست جيجو غافة سني جتيا يونا وامك أجيسي تفتي Sireen gaafa duraa binnee surprise goone cimaa ture amma yoo irra taa'u xiixxiit jedha yoo ismaa jijjiiste fitte eewa maaltu beeka waan jiiste tiriin nuti fuuldura fakkeessu fakkana jettaa wallahi jetteere eega jette homaa gochuun danda'amu eega jette homaa jechuun hin danda'amu gaafa san si jijjigaa jettee nu fuuldura fakkeeste malee ati yoo jiiste waan balleessite jiiste fitte waan hundaafuu si haa ta'u akkasii akkuma argitan galateeffadhu. Galatoomii abdataa galata guddaa qabdaa galata kee maal jedhee akka ibsuun beeku galanni namaa afaaniin himamee hin dhumu maashaallah tabarakallah akkanatti bareechitee haala kana hojjettee surprise naa godhu ta'eefitiif galatoomii surprise nama dura na godhee illee jira laakiin haala kana namni godhan jiru surprise warri amma dura naa goota illee hundi keessanuu ijoolleen Kanaadaa jirtulleen warri Duubaay irraa obboleessa kiyya qaala fi gaariin kabreer Frank irra dareedanii amma shakkii wayii hin jiru akka la nyaafan kaatu haa galatoomu innis laloo dura isaatu subscribe kuma 30 kana tokkoffaa dura isaatu naa kabaje surprise na godhee jira bifa kanaan ammoo yeroo jalqabatu abdataa prank surprise kana na godhee prank illee na godhee jechuudha waan afaan illee prank na deemsaniif naaf galatoomii galata guddaa qabdaa itti aansuudhaan ammoo warri yeroo jalqaba YouTube banadhee eegalirraa kaaftanii hanqammaatitti seetuun asin jiru kaameraa du'a jira haa galatoomu galata guddaa na biraa qaba Sa'idoon kayoomillee himamee hin dhumne abadan jechuudha umurii kiyya guutu akka YouTube banadhee hojjedhuufillee akka faayidaa qabus akka afaan gaafa sanitti yeroo ammaa kana nuti warri amma isa boodan dhufe kanaatu gara waan pirankii kanas eegalchiise dura inni diraama qofa dalaynaa afaan keenya guddisuu irratti aartii keenya guddisuu irratti hedduu waan silaa barnoota guddaa namaaf ta'u dalaguu turre yeroo sanitti ammaa miti afaan Oromoo guddisuu irratti illee wanti bakka guddaa qaba jechuudha Sa'idooni isaatu YouTube sinaa bane isaatu viidiyoos gaafa jalqabaa isaan naa dalage isaatu bismillah jedhee na eegalchiise galanni kee immoo kanama hundaati irraa adda ka ta'u jechuudha maaliif jennaan yeroo sanitti namni akkasitti hamilee namaa ta'ee nama kakaasus hin jiru nama hedduun illee gaafa wal hin beekne sanitti gaafa biyya tana hin beeknetti gaafa telefoona iyyuu harkaan qabne sanitti jechuudha telefoona naa bitee waa hundana isaan naa godhe naaf haa galatoomu sinis warri nu hordofaa jirtan asumaan naa galateeffadhaadha bismillah jedhee kala farraa nama kaase dura nu kaase isa namni jira cinaan tokko immoo eeguma guddanne walitti dhufne jechuudha eega guddannee eega nama taane jechuudha gaafa nama hin ta'in san gaafa nama waan tokko beene san irraa isaatu na waliin ture haa galatoomu galanni isaa kana jedhamee kan afaaniin himamee dhumatu miti
warri asitti nu wajjin argamtan hundi keessanuu warra amma keessummaa taatanii dhuftanis warri viidiyoo hanqarraa waliin daleeyde sabskraayibiin har'a 50 kun kiyya qofaa miti keessanii warri viidiyoo waliin daleeyne isinii harka keessaa qabachuudha hundaa warra agaarraa waliin daleeyne warra as hin jirrellee ta'ee warra as jirus hunduu warri viidiyoo keessatti hirmaannaa waliin qabu diraamaalee garaagaraa keessatti yeroo duraanii san jechuudha waa hedduu nu sirreessuun nu gargaaran abdiin faallee as hin jiranii hajjiinillee ammas jira isaanii jechuudha hajji abdii faa warri ture yeroo jalqaba wajjin ta'e ebaloo jedhamuutu nama hunda maqaa dha'uu nafeessa waan ta'eef nama irraa soo maqaa dha'uu baadhallee haa bareedaadha ammas hordoftoonni keenyallee warri nu jajjabeessitanii dogoggora keenya akka sirreeffannu gootanii dogoggora keenya sirreeffannee waan isin jettan irratti deemaa turre yeroo sanitti jechuudha waa hedduu isintu nu sirreeffachiisaa ture galatoomaa warra gar'aan waliin jirtan sabskraayibii bismillattanii gootanii hanqarraatti warri nu hordoftan isiniin beeka jechuudha maaliif warra koomentii yeroo hunda barreessuun beeka nama kaan beekuu wallaalulle jechuudha saniifuu inshaallah as geenye jirra isinis baga gammaddanii gammachuun tawaliiniti namni namaaf gaachan akkuma jedhan sanii namni nama malee hin tolu hundi keessanuu warra as jirtanis galatoomaa galata guddaa qabdanii kaas hin jirrellee galatoomaa maal eenyu yaada qabu maal ta'e seedo tole kabajamtoota keenya gamanumaan baga gammaddii siin jennaan nullee gammachuun kan kee gammachuu kenna hunda akkasuma gammachuu hordoftoota keenya hundaati jechuudha maashaallah mabruuk alfa mabruuk siin jenna jira asumaan ammoo abdataan illee surprise kana gochuudhaaf atillee baay'ee galatoomii gamanumaan hordoftoota keenyas galatoomaa waan hedduu kanaan geettaniif asumaan ammoo warroonni asitti nu argamtanillee kabaja guddaa qabdanii warroonni itti mijaa'uu dhabee roobni garaagaraa waan jiruuf yuutuuberoonni as argaman haganan turre nama baay'ee jira jechuudha roobaa waan itti mijoonne kamana haftanillee galatoomaa isin jennaa hanga xumura sagantaa keenyaa waan hordofee baay'ee galatoomaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kinjuugaa bileetii teenya mabruuk obdataa keenyallee gaaggalatoomuu qaadhimaasaa haadhamanasaa gaaganaadhamma qaadhimaasaa gammachiisee waan afeereef jecha galatoomin siin ja'a waan asitti nu yaamtee nutillee nu afeerteef galatoome. Akkasii daawwattoota keenya hinoo gammachuun kaamilaan tana fakkaatti reefu rifattee anallee naan loltee balaana buuftee atiis moo hayaat akkamitti hayaa jettee kasi na riftee humni namni soora fidatee cinaan lala moo yaadattee duru tana sanis dhiifamaa sinjaa hundi san akka viidiyoo si taatu akka atiis gammachuu taate abadan akkan irraanfannee nama gammachiisuun hin jirate aywa akkana safaataan hin jiru gammachuun akkasii daawwattoota keenya atiis abdataa maashaallah aleek ijarraa hafii sinjaa namni akka keetii yaadee haadha mana isaatiif fuulduraaf akkanatti tolchee waan irraanfatamne nama biratti shabaaba hunda keessatti amma umtee jirta mus shabaaba miti fuudhee lafaa qabu keessatti umtee jirta aywa ni yaadata namni haa inni nu akka abdataa nu akkana godhe ani maaliin godhaaf anuma eddu kana of yaadadhe amma godhaaf ofu yaadate naan ofu yaadate if yaadate akkasiiti maashaallah ijarraa hafii sinjaa horaa buraa isinuu warra wajjin bulee wajjin horee wajjin jaalala fi gammachuu wajjin jiraatu rabbi sinaa godhu akkasiit fixadheetiin jiraatu. Allo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kaamilaa teenya baga rabbi si gammachiise baga gammadde abdataallee naa baay'ee galatoomuu baga rabbiin walumaanuu isin gammachiise isin hundaa'u warra waliin horee waliin turu rabbi sinaa godhuun isiniin ja'a. amiin Kun toltu. ካሚላ አልፍ መብሩክ በጣም ደስ ይላል ያው በልፋትሽ በጥረትሽ 50,000 ሰብስክራይብ ደርሰሻል እንግዲህ ደግሞ ወደ 100,000 ወደ ሚሊዮኖች እንደምትጠጊ ተስፋ እናደርጋለን ጠንክሪ በርቺ በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን አብሮ ደስ አለ ቀጣይ اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا كاملة توب اجا ارغرتي اسغي جرا سبسكرايبي خمشان تامير جرا چودا سنيفو غرتي ورين سبسكرايبين كودين سبسكرايب غدان سنين جنة چودا سنيفو آمنا ألف مبروك بغمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردفتا كاملة توب أرانتنا نتيازة ديانة كاملة لا وان جنوني ولا جنوني مبروك جناني سبسكرايبي كومشان تمغو يسيتيف وان كان أقرو وكا جايباتي
ዩቱበር እኮ ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتها كبجبتها كاملة يوتيوب بجمدي እንኳን ደስ አለሽ እንኳን 50 ሚሊዮን ግቢ ያስገቡሽ ንገረጫ አስገባት ሚሊዮን ግቢ ማለት ነው። አንደኛ ሁኚ ሚሊዮን ገብተሽ አንደኛ ለመሆን ያብቃሽ። አሜን። አብደታ ሽክረን ሰርፕራይዙን ስላረክ እናመሰግናለን። እየሰማሽ አይደለም እሱ አሜን። አረብኛ ጠፍቶብኝ እኮ ነው። ባይ ሲጋራ ተፈና ሲገባኝ ጀባሉ እንጀብጅ አረብኛ አታውሪም እንዴ? አረብኛ ጠፋብኝ። አረብኛ ጠፋብሽ? በተረፈ ደግሞ እንደዚህ ለ50 ሺህ ኬ ነው ሰርፕራይዝ እንዳደረገሽ የሰርጉንም ሰርፕራይዝ ቤሎ አምጥቶ ሳላሌ ምናምን ሰርፕራይዝ እንጠብቃለን ማለት ነው። አንተ ሳታውቂ አልብሶሽ እዛው የእናንተ ሰርፕራይዝ ነው ያንቺን ያብደታ እኮ እናንተ ሰርፕራይዝ የምናደርገው ለብሰን ላላ እኛን እንደ ሰርፕራይዝ የምናደርግሽ አንቺን አልብሰንሽ ሳታውቂ ማለት ነው። በተረፈ እንኳን ደስ አለሽ ሚሊዮን ያስገባሽ። አመሰግናለሁ ሁላችሁም። اوكي هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا كن داوتن يعني غلطو ما نسنجا دورا دورسه وان الى اسيت نداوتن بارت دبرتني خن داوته حدوتا كغلطوما كاملاس congratulation injaan baga gammadde khomashan tamman khanaf baga gammaddes gammachisuman wan khana si hojjadde akka gammadduuf akka ittifuftuuf akka indabne akka khomashan tammi miti khoma dibban torban tokko keessa geessanii akkasitti miliyyoona geessee miliyyoona 250 gahuun dandeessiyoo isin jajjabeessan akkasiin isin injaa isinis hedduu takka galatooma waan nu ciraa dhaabattanii waan akkasitti kaamalaas waa hedduu irra hojjannee gammannee ilaa asiitiin geenye isin dadhabdanii jirtan waan qaba bas galatooma isin jaa hedduu takka isin galatoonfadha Sayyidoonis galatoomin jaanii hedduu takka nu ciraa dhaabbatee akkasitti haflaa kana akka sirriitti waraabamu tolche galatoomi isin jaa. اوكي هردت داوتت كانوا لي دچانه جرا سغنتا كي نغرا تمرادي مجرا اسما جنو كي كمرسينو فيديو نور كديرته فيديو كده كوبس خلاص تمرادي مجرا كي كمريتين غلطو ما سنجچو كتمراتي واتكنو فنفني هانغمان وجه ترو كسني فدو غلطو ما سنجچا كناف انله امينا نردبيتين بغمده مبروك سنجا جرا ابدتله ولقبتني كي سلمان كان كي كوم شنتما كي سامي كوما ديدم ولر دبلاني كوما ترباتما غلچني ديبا غلچو گينه كوما سدما سن دبلا في akka dibba galan shantama ka amina didama ka abdata goni wal dabala torbatama ta ka ilmo isani sodomara nu dabala dibba nu ta makani zain no bodo astri ewa aye akasi ordo dadata kenna kana fakata mabruk jenne jira bagga madenne amina daddafte kuma dibba gete akati silver award fudatun abdin qabna no hundumo akka ka milen allegeno ditbar orman gamma ka milen agenjuru akka oromotitu namni milen tokko gana injuru jechuudha subscribe nama tokko qofatu kuma dibbalama qaba jechuudha yoo ka akka channel afaan oromoti terreen jechuudha malee nama akka oromoti terreen ni jira jechuudha namni kuma dibba sadii olis qabu ni jira jechuudha ka oromote ka kuma dibba shan jaha qabti inni oromote amaarifa qofaan ka dalagu ka namni oromote isin beene ka kuma dibba shan jaha qabu hedduu jira ni beeka ana beeka jechuudha dubartilleen ka kuma dibba sadii ol qabdu jirti oromotaate amaarifaan daleedu kuma dibba sadii ol ta qabdu jirti tin beeka anni beeka akkas kan garuu afaan oromootiin dalagumoo kan kuma dibba lama qabu tokko qofa keeniyaa jira akka channel afaan oromootitti yoo herreenu taate innis akka keeniyaa jiru abdu mobile app akka youtuber oromootitti kan afaan oromoo qabu subscribe kuma dibba lama qabu jechuudha akka channel afaan oromootitti jenne mush akka oromootee kan afaan amaariffaan dalagu hedduu jira jechuudha ka guddaa qabu akka youtube channel youtube afaan oromootitti garuu kan kuma dibba lama qabu isa qofa jechuudha tokko farra sadarkaa tokko farra kan jiru isa kan itti aanu immoo obsaatee kan gaddeema jechuudha akkas kanaafu amma kaamilalleen kuma dibba geettatiniin akka sadarkaa qabattuu fi silver award qabattuun abdiin qabna jechuudha akka yeman keessatti amma akka channel afaan oromoo yeman keessa youtuberoota oromoo keessatti isin sadarkaa tokko farra jirti kanaafu nu jajjabeessaa kuma dhibbaan gaas 50 kun guutuun isinii kan itti aanullee immoo isin waa jechuudha kan miileenas geessuu danda'u kanaafu galatooma nullee miileena geenna inshallah aflaa goona miileena geennu dachaana akkas inshallah
Dirqama miliyoona dhaquun. Eewwa. Eewwa safaaxaa miti. Kan garuu kan adiibu kan laalus Oromoodha. Kan sabsiraa godhus Oromoodha. Eewwa. Sababni isaa maali? Sababni waan Oromoo ta'anii subscribe godhan. Oromoo ta'anii subscribe godhan. Chaanala afaan Oromoo kan sabsiraa godhan eenyu beektaa? Oromoo. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenyaa amma gara sagantaa keekatti deemnaa nagaan nuuf tura viidiyoo itti aanu keekarratti waan xiqqoo waan jajjannu jira nu wajjin tura nagaan nuuf tura babayee.